السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات يفتوتو تكتاتايوت أكم جرت نجاك سني جرت للجوابتو. أنا الحمد لله رب العالمين نجاكوتي فقربي هنا نسين جاهي جتا وانت هم بكجديف مالي بسيتني واي فتيا مجاهد رتلال سيجتودا دران برسودان ربين أموريسي هم بسي ربين أموريسي ديرسي دو الرئيسي هم بسي جتا إيفي إفامني سيغا فتشو بربادا مغناتهم أني درسي فيديو انتو يوتيوب رت جتودا يوتيوب رت يرون فيديو هجتو سنة تكو ما أدري وأنا انتاني جتشو كوتو ملا قرومو يعني ياددو dubbisiin waa'ee siin eenyu jedhu sana fuula seeratti godhatetti jechuudha. Kanaafuu yoo obboleeyyan kiyyaa akkasiin dhiifama naa gootu galmanumaan hin gaafadha. Miknaatu an dhugaan seenee fooloo baay'ifachuudhaaf kan se'ee እና dhiifama akkasiin naa gootuun barbaada. Ittaansuudhaan immoo uummanni Oromoo jechuudha. Warroonni biyya Arabaas taatanii biyya Arabaan alaas taatanii mucaa kana akka kifaatiitti akka ajaa'atti jechuudha. Mucaan akka dubbataa jirtutti waliin lollee bicha ganu mistira hedduu jiraa jiru jarumatu beeka. Namni tokko tokko inni sammuu keessan sammuu hagas mara jechuudha. Gizee bicuu si yaaddanu bicina guddina bicuu ta'uu keessan guddina baay'isawee jaalalaa jedhee namni waan fedhe jaalala daangaa darbee rabbiin naan kennin jedhanii du'aa gochuudha malee jaalalaa jettee akkas gooti jaalalaa jettee kororoksii dhugdii jaalalaa jettee maal gooti kanaan dura qalbii seenii turre rabbiin waan fedha isaa godha jaalalas kan kenne rabbii jaalala sana kan kenneef rabbii malee isheenis aslan adoonno yaani ituu isiin gaafattee ta'eeyyuu mucaa kana kan jaallattee rakkoo qabanatti fakkaatuan akka kiyyatti jechuudha. Namni na fuudhi jedhee yuutti heeruma jaarsi tokkotti na fuudhi jechuun hin danda'ama. Akka shari'aatiin yoo ta'e na fuudhi jechuun hin danda'ama. Karaa qabeessaan karaa shari'aatiin yoo na fuudhi jettee mucaan kun imbii jedhellee akka keenyatti isa fuudhaa hin baqa waggaa 2-3 haasoftu akka garuu akka diinii islaamaatiin yoo ta'e na fuudhi jedhanii haasa'uun waa tokko rakkoo hin qabu. Isaa ta'uu hin fuudhaa. Isa ta'ummoo fuchuu dhiisa khalaas kanuma dubbiin jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni Facebook irraa social media irraa jechuudha. Kana jetteeti kana isaa qammastee argiteetti maasila namni na wal fuudhu gaafa wal fuudhu nyaata moo dhugaatii dhabee wal fuudha qoy nyaata moo dhugaatii dhabee wal fuudha gaafa wal fuudhu waggaa 20 guutuu ituu fedhii jaarsaa hin qabaatiniin duratti nyaata dhugaatii dhabdeetti manaadhaaf abbaatii namni waan jedhee wal fuudhuuf ni qaba miti wajjiniin jiraachuudhaaf moordammoo waan isa haasa'uu barbaadu ni beektan. Kanaa jettee kanaa isaa qammasteetii waat yoo qammaste ta'es min chikiraallu maal rakkoo qaba waa tokko rakkoo hin qabu garuu isin biratti wanti hundi safuu bara uummanni Oromoo ijoolleen dhiira Oromoo jaalalan beektuu yennoo jennu qabatamaan bara qabatamaan bakka qabatamaan malee jettee yookiin immoo oduu jara ollaarraa fudhannee yookiin jara Amaaraa Tigireerraa fudhanneetii miti oduu qabatamaan waan argine barana mucaan ulfeessanii kaa'anii jechuudha. Ijoollee isaa turan Oromoon tokkuma siniin jedheeraan akka goote jechuudha. Oromoon kana siniin jechuun barbaadu gadda Saawudii Arabiyaatti gizee ulfeessanii bakkeetti baasanii darbatan mucaa ulfa ji'a 9 jechuudha. Gizee sana Amaaraa turanii Amaaraa miti Oromoo aslan jarra Amaaraa akkanan godhan aslan jarra Tigiree akkanan godhan garuu isin uummanni Oromoo jechuudha jaalalan beektanii gizee jedhu qabatamaan yoo isin baankanii fudhattee yookiin immoo Paakistaanii wajjiniin argitanii malee hin qabne fuutanii haga mataa miilaatti waan hin taane xaxxanii alii saree wajjin alii dubartii waan hin taane gootu wajjin tisiniin goonen jiru. Garuu immoo siraataan durba qabdanii seeraan qabdanii jaalala fudhattanii kennuun beektan. Jaalaluma fudhattanii kennu yookiin kennuun beektan yookiin fudhachuun beektan ijoolleen Oromoo. Waan isiniin jedha gabaabsanii maal fiddan sagaleedhaan himta qaamaan bahin dubbataa jiru. Wanti isin fiddan dhugaan jirtu kanuma waan ta'eef. So kanaafuu ilmaan Oromoo jechuudha. Mucaa kanarraa olola dhaabaa itti olola bakka irraa dhaabaa yeroo dhaafaraa galfattu mucaan jaallatee gaafate mucaan
amma kan inni muxawwaa ta'ee sheeka ta'ee jala ishii erga muxawwaa ta'ee sheeka ta'e magara halaalaatiin wajjiniin jiraataa turan miti qoy jees waggaa 10 miti kan wajjiniin jiraatan jechuudha mucaan akkoo hamma yoonaatu mucaa kana waan hin taane wanti siin jetteen hin jiru wanti siin jette waa tokko hin jiru wanti siin jedhaa jirtu kiisii isaatii fuudhee nyaadhee beela'u rakkadhu fuula koorratti dubbisee haadha koo caalaa fuula koorratti naa beekaa jettee dubbataa jirti waa'ee isaa waa tokko wanti biraa yaanii wanti hamma asirratti sinii akkana isaa argiteeti kana isaa argiteeti akkas isaa argiteeti qammaftee argiteeti so what qammastee argite maal rakkoo qabu qammastee argite ati jaallatanii wal fuudhanis otoo wal fuudhanii okkee namatti tola waliin fuunee yoo ta'es immoo jaratu ittiin gaafatama nama miti isin hadha hundi keessan akka waan nama tokko waa tokko hin beekne jechuudha akka waan jaalalan beekne aslan jaalalan beekne isin jedheera saa garuu immoo hundi keessaniyyuu gizee durbaan haasoftan isin jaalladha sii maraadde sii maal ta'e jettaniiti kan jaallattanuu jechuudha kanaafiyyuu gabaabnaa wanti ijoollee shamarran oromootiif kanaan duras isinitti meera ammas wanti dubbachuu barbaadu wallaahi billaahi dhiira oromoo jaalala siitii jettanii jaalala isaatii jettanii of hin miidhina kirooreksii dhuguu miti mataan sin bowwaafatiin hin aarin maaliif aartamaa inde dhiirri tokko yoo deeme koo dhiira kuma duddubbee kee jira dhiirri tokko yoo deeme dhiira kuma duddubbee kee jira okay dhiira tokko jettee dhiira akkana dhiira jaalalan beene aslan dhiirri jaalalan beene maal sii godhe kanaafiyyuu hin nyaachisin birrii kee hin nyaatin kan isaas harkaa birrii kee nyaachisin maaliif nyaachistamaa maaliif si nyaatas gogummaan ijoollee keenya baay'ee nama gaddisiisa wallaahi laazim baay'ee nama gaddisiisa an gizee hunda akkan isinii gadde jaallattee yoo dhabde nagaadhaan wal gaggeessuu hin dandeessu my brother my sister waliin jechuu yoo hin dandeenye siluma akka keessanii sammuun dhiphoodha jechuudha siluma jaalala abbaa sanaan qabdan jechuudha namni tokko koo isa jaallattee dhabdeedha kan kirooreksii dhuddee haadha kee abbaa kee immoo yaani jarri koo akka qaldiitii miti kan si guddisanii hadhaasiin si gahanii biyya alaatti si ergan biyya alaa gaafa dhufuuf koo kaayyoodhaaf dhufna namni martiyyuu kaayyoo qaba gaafa biyya kana dhufuu jechuudha wanti naasoo barbaadu kanarratti kanumaadha ilmaan oromoo shamarran hin gowwoomina wallaahi billaahi jaalalli dhugaa midirii kanarran jirtu sa'aatii amma abadan kunoo jaalala dhugaa isa qabamee jaalala dhugaatiin miidhamu shoba fiilmii darba komantii tokko nan bilelee intala abbaa Jifaar jalatti dhaqee dubbisu wallaahi laazim baay'ee nama gaddisiisu fiilmiitu hojjetamaara birrii fudhachuuf haga yoona birriin gaafanne jarree musammaa mubaarak musammaa jechuudha yeroo inni waraabu sana isinirra waa tokko barbaadaniitii miti jedhaa jiran kanaafuu waa barbaadaniitii miti nurra jarree yaani mucaan birriidha jettee kirooreksii dhuddeen isinitti ila sammuun keessan hagas gaa sammuun keessan hagas asabdu isin hagas asabdu hagas yaaddu jechuudha kanuma beekumsi keessan hammuma kanatti isa jaalalaan qabameeyyuu jaalalli hin jiru jettanii kunoo akkana sii qammaseer mindinoo akkana isaa qammaseera maqaa wanti jechaa waamtanii miti maslaalaatu baay'ee nama gaddisiiftu kanaafiyyuu ilmaan oromoo shamarran bakka ammal of eegaa jaalalaaf eeggachuun hin danda'amu garuu akkasuma of hin cinqinaa dhiiraaf jettanii of hin miidhinaa dhiiraaf jettanii mataan siin dhukkubsatiin dhiirri bar mucichi ko wallahi dhiqaamii lam fatiyaa kanan qabu mucaanni inni jedhamu kun mujaahid inni jedhamu mucaan mujaahid jedhamu kun wallahi dhiqaamii la fatiyaan qabu fatiyaan qoonjoo naat fatiyaan baay'ee bareeddi adaraa rabbii fuula isaa makta kanaafiyyuu jaalalli nama qabu kamirraayyuu bareedaadha fokkisaadha hin jedhu jaalala dhugaa yoo ta'e mos jaalala messenjeriitiif jaalala feesbuuk irraan dhufee waatsapp irratti dhumu yookiin immoo messenjeri irraan dhufee tiktok irratti dhumu yookiin immoo mindinaa taag irratti dhumu yaani feesbuuk irraa gara chaatiitti isa dhumu miti kanaafiyyuu wanti isinii jechuu barbaadu kanuma jaalalli dhugaa akkas godhaa isin garuu jaalala dhugaatii miti waa barbaadaniiti sammuun keessan bakka hagasuma mara yaada jechuudha kana wanti si yaaddan kana achi waa tokko wanti si yaaddan hin jiru
mucaan dhuguma jaalalaan qabamteetti jaallatanii dhabuun nama beekutti ulfaata nama immoo hin beekne akka keessanii jechuudha nama shan qabee baree shan achiis qabee baree silaa jaalalli taraadha sin biratti kanaafuyyuu ilmaan oromoo shamarran kanaan dura isinitti miiraa of eeggadhaa jaalalaa of kennitanii of hin miidhinaa kunoo jaalala dhugaan beekan maal isinii godha jaallachuu wallahi an kan jedhaa gama kootiini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.